Hello, hordoftoota Multi Skill Media bakka jirtanitti nagaan koo isin haa qaqqabu. Ani barsiisaa injiinaringii Shallamaa Moosisaati. Egaan leenjii keenya har'aa yookiin leenjii sadaffaa keessatti filuudii konkolaataa keenya keessatti nuti itti gargaaramnu maal fa'aa akka ta'anii fi faayidaan isaanii maal akka ta'e waliin kan ilaallu ta'a. Akkasuma immoo yoom akka jijjiiraman maaliif akka jijjiiraman tokko tokko isaaniitiin kan waliin ilaallu ta'a. Egaan jalqabbii viidiyoo kanaa dura subscribe share gochuudhaan hiriyoota keessanii biraan akka geessan akkasuma immoo mallattoo beelii sana tuquudhaan akka isin na bira dhaabattan adaraan isiniin jedha. Directly gara leenjii keenyaatti seenna. Egaan yeroo konkolaataa keenya cabinsa dura maintain goonu dhangala'oowwan nuti ilaaluu qabnu engine oil, brake fluid, coolant, akkasuma transmission fluid, power steering fluid fi inni dhuma windshield wiper fluid dha. Kan kanadha jechuudha gaa fuelii keenya yookiin nadaajii malee jechuudha. Egaan kutaa keenya irraa keessatti engine oil isa tokkoffaarra jiru kana waliin ilaalla. Engine oil gaafa ilaallu checking and change engine oil dha. Servicii keenya keessatti gaa oilii keenya injiiniidhaaf gargaaramnu injijjiirraa yookiin immoo hir'achuu isaa fi akka hin hir'anne cheeggochuudha jechuudha servisiin nuti goonu. Jalqaba irratti gaa zayitiin maaliif barbaachisaa jechuu dandeessu. Zayitiin konkolaataa keessatti gaa konkolaataan yeroo injiinii fayyadamu sibiilonni walirra naanna'an waan jiraniif ni ho'a. Ho'a sana absorb godhee gara alaatti akka dhabamsiisuuf maal gargaaramna? Oiliidha jechuudha kan nuti gargaaramnu. Kana bichaa miti inni guddaan immoo oiliin kan nuti gargaaramnuuf rigata hir'isuudhaa fi lalaafisuudhaaf jechuudha gaa qaamolee walirra socho'an lalaafisee akkuma ta'utti akka isaan walirra socho'aniif power transmit akka godhaniif engine oil gargaaramna jechuudha. Engine oiliin egaa faayidaan isaanii inni gurguddaan kanneen kana lamaanidha. What is the function of oil dipstick yeroo jennu dipstickiin maaliif nu gargaara jechuudha. Dipstickiin meeshaa nuti ittiin hamma zayitii motora keenya yookiin immoo sotokoppaa keessa jiru ilaaluudhaaf nuti gargaaramnu dipstickiidha jechuudha. Dipstickiin akkuma imeejii kanarraa argaa jirtanitti motora keenya keessaa gadi kaa'uudhaan sotokoppaa keessa gadi bu'ee hamma zayitii jiru kan nutti himu dipstickiidha jechuudha. Egaan dipstickiin engine oil condition on dipstick based on color dha. Color irratti hundoofne illee oiliin keenya xuraa'uu dhabuusaa baruu dandeenya jechuudha. Akkasuma immoo hir'achuu dhabuusaa illee baruu dandeenya jechuudha. Meeshaa jalqabaa kanarraa lakkoofsa tokkorra kan jirtu kanarraa light color yoo ta'e zayitii keenya yeroo ilaallutti light color yoo ta'e it is new oil dha jechuudha. Zayitiin haaraadha jechuudha. Kalarii keelloo fi qulqulluudha jechuudha. Kalariin isaa gaafa akkas ta'u haaraadha jechuudha zayitiin kun. Kanaaf zayitii kana akkuma jirutti gargaaramuu ni dandeenya jechuudha. The second one is amber color dha. Amber color yookiin immoo it is oil perfectly normal. Kun hojii erga jalqabee booddee normal irra jira. Hin xuroofne, gurraachofne yookiin immoo kalarii biraa baay'isee hin argisiisne. Kanaaf it is perfectly normal oil dha. Gargaaramuu ni dandeenya jechuudha. This is the color you want it to be. Nuti kalarii kana barbaanna oiliin keenya kalarii akkasii qaba taanaan it is normalidha jechuudha. Kanaaf iyyuu jijjiiruun hin barbaachisu jechuudha. Okay, the third one is dark brown dha. Akkuma sadaffaa kanarratti argitan yookiin qulqulluu miti yookiin immoo kalarii gurraacha ta'ee kan bade miti. It could be normal or there could be something wrong. Gara normaalii qulqulluus miti. Akkasuma immoo kan dhangalaasnee jijjiiruun nurra jirus miti. It is brown coloridha jechuudha.
brown color da. So most likely it is time to change the oil. Yeroo baay'ee egaa konkolaataan kan kiyya sirriitti fayyummaan isaa haa eeggamu jedhee namni itti amane sadarkaa kana irratti illee jijjiiruu ni danda'a jechuudha. Garuu koostii wal qabatee hir'inni jira taanaan hamma tokko amma dhaqee gurraacha'utti tajaajiluu ni danda'a jechuudha. As the dirt builds up in the oil, it gets darker and thicker. Amma akkuma gaa xuraa deemu zayitiin maal ta'a deema, furdataa deema, gurraachaa deema, akkasuma xurii argi qabaataa deema jechuudha. However, if the engine oil is darker but thin, it could be normal. Garuu kalariin isaa darkarii ta'e qal'aa yoo ta'e harka keenyatti yeroo xuxuqnutti kan nutti hin jajjabaanne yoo ta'etti yeroo sana fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. The final one is if the oil is not cleaning to be dysplastic, chances are everything is fine and you can continue driving. Akkasuma gaa oiliin keenya qulqulluu taanaan diippistikii keenya irratti qabnee yeroo laallu qulqulluu ta'eera taanaan itti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Okay, kan biraani bilaakii yoo ta'e yookiin immoo gurraacha limixii ta'e harka keenyatti faa kan furdatu taanaan completely jijjiiruu qabna jechuudha. Kanaaf gurraacha irratti ni jijjiirama jechuudha. Inni dhumaan cream or milky adii yoo ta'e yookiin immoo bifa aannanii kan ta'u yoo ta'e zayitiin keenya maalidha jechuudha. This oil type indicates that the heat gasket has blown. Gasketiin keenya urachuudhaan bishaan qaama sotokoppaa kanatti dabalamaa jira jechuudha. Bishaaniif zayitiin keenya maal ta'aa jira? Wal makaa jira jechuudha. Kanaaf allowing coolant to leak the oil. Kanaaf egaa coolantiin keenya uratee bishaan coccobsaa akka jiru jechuudha. Yeroo inni kalarii adii qabaatu jechuudha. Kanaaf yeroo kana maal nu barbaachisa jechuudha? Coolant systemii keenya ilaaluudhaan hiiknee suphuun dirqama ta'a jechuudha. Egaan kalariin zayitii motora keenya keessatti argaman yookiin immoo baattuu zayitii yookiin immoo sotokoppaa keessatti jiraachuu danda'ani warra kanadha jechuudha. Kanaaf kalarii kanarratti hundooftanii haala zayitiin keessan ittiin jiru baruu dandeessu jechuudha. The other one is what is the function of oil pressure gauge? Egaani pressure gauge dashboard keenya irratti yeroo baay'ee jira. Pressure gauge maaliif gargaara? Dipstick irraa maaltu adda isa godha jennee yoo laalle dipstick hamma zayitii sotokoppaa keenya yookiin immoo baattuu zayitii keessa jiru beekuudhaaf kan inni nu gargaaru. Haa ta'u malee pressure gauge immoo geejiin zayitii maaliif fayyada? Sararoonni zayitii keenya naannessan rakkoo yoo godhatan kanneen akka oil pumpii, pressure valve isaan kun rakkoo yoo godhatan, paayipoonni jiran rakkoo yoo godhatan zayitiin akka naanna'aa hin jirre nutti himaa jira jechuudha. Kanaaf mallattoon isin asirratti argitan kun mallattoo pressure gaugein rakkoo godhachuusaa nutti himtu jechuudha. Kanaaf kun akkuma diimateen dafnee gara suphaa geessuudha jechuudha. Egaa about every 5,000 up to 8,000 km or 3 months see owners manual for specifics jedha. Kanaaf egaa zayitii keenya yeroo yerootti jiruun naannoo 5,000 amma 8,000 zayitiin ni jijjiirama jechuudha. Inni taanu brake fluid dha. Brake fluid kan jennu dhangala'aa kan nuti bireekii yookiin immoo konkolaataa keenya qabuudhaaf itti gargaaramnudha. Kana jechuun brake paadii keenya dhaqee akka inni fireenii keenya qabu kan godhu dhangala'aadha jechuudha. Yeroo nuti miilaan faana keenyaan irra jenne dhangala'aan kun dhaqee hydraulic systemiidhaan qaba jechuudha. Kanaaf fluidiin kan bireekii keenyaallee yeroo yerootti ilaalamuu qaba jechuudha. Check braking fluid necessary for proper braking function jedha. Kanaaf iyyuu yeroo yerootti hir'achuu hin qabu, itti guutuu qabna jechuudha. The fluids push brake pads to contact with the rotor. They create friction generation heat. Egaa yeroo miila keenyaan nuti fireenii isa miila keenyaan irra jennurraa gadi keenyu dhangala'aan kun dhaqee maal dhiibaa? Brake paadii keenya dhiibuudhaan
akka konkolaataan dhaabatu godha jechuudha. Rootarii irratti dhaqee akka inni qabu godha. Yeroo sanatti frictioniin ni jiraata. Yeroo sana ho'is ni jiraata. Karaa tokko gaa bu'aan dhangala'aa kana ho'allee hiitii absorbi godhee gara alaatti illee yeroo ni dhangalaasa jechuudha. Kanaaf bu'aalee lamaaf qaba jechuudha. Tokko loodii ta'ee fireenii bireek paadii keenya dhiibuudhaan rootarii keenya qabee gommaan akka qabamu taasisa. Lammata irratti immoo ho'a uumaman absorbi godhee akka inni gara alaatti dhangala'u taasisa jechuudha. Kana jechuun dhangala'aa sanatu gara alaatti dhangala'a osoo hin taane hiitii sanatu yookiin ho'a sanatu gara alaatti ba'a jechuudha. If the brake fluid is under minimum, add the recommended brake fluids to the reservoir. Egaan yoo dhangala'aan bireekiin keessa jiru hir'ate hamma silaa jedhame sanatti goonee itti daballee amma jedhame sanaan ga'uu qabna jechuudha. Hir'achuun qabu jechuudha. If the brake warning light is on your parking brake is not set, then you may have problem with your braking system jedha. Kana jechuun parking brake keessan ol qabdanii hin jiru yoo ta'e gadi bu'ee jira yoo ta'e osoo brake parking braking keessan yookiin immoo fireenii harkaa osoo ol hin qabin mallattooleen daashboordii irraa dhimma fireeniitiin wal qabatu kun yoo diimaa ibsite braking systemiin keenya rakkoo godhachuu isaa ibsa jechuudha. Kanaaf bireekii fireenii harkaa yoo ol qabdan ni diimata, yoo gadi buustan garuu ni bada. Fireenii harkaa gadi buustanii mallattooleen laayitii kun yoo diimaa argisiise kanaaf iyyuu rakkoo godhachuu fireen sistemii yookiin bireeking sistemii ta'uu isaatii jechuudha. Inni kan biraan kuulaantiidha yookiin immoo kutaalee qorrisiisanidha jechuudha. Kutaaleen qorrisiisan dhangala'oo gargaaramna. Inni tokko bishaanidha. Itti aansinee immoo kuulaantiin parsantii 50 gara raadiyeetara keenyatti bishaan yeroo naqnu harka gimmaasha kuulaantiidha. Harki gimmaashin immoo bishaan jechuudha. Isaan kun hir'achuu hin qaban jechuudha. Raadiyeetara keenya keessaa hir'achuu hin qabu. Faayidaan isaa immoo sarkuleetii yeroo godhutti dhangala'aan kun akka inni ho'a motora keessaa fuudhee gara alaatti akka inni reject godhu yookiin immoo dhabamsiisuudhaafi. Kanaaf egaa paayippiiwwan kuulaantii sistemii kana naannessan keessatti rastiin yookiin immoo xuriin akka hin uumamne kan godhu kuulaantii kanadha jechuudha. So the coolant absorbs engine heat and release it outside the car. Kanaaf iyyuu motora keessaa ho'a ofitti fudhatee gara alaatti akka inni dhabamu kan godhu kuulaantii fluidii keenyadha jechuudha. It is crucial to top of coolant levels and change them when old or contaminated. Kana jechuun egaa koolantii keenya guutuu taasisuu qabna. Hamma inni raadiyeetara keenyaa fi expansion tankerii keenya guutee taa'uu qaba. Yoo xurii ta'e immoo yoo ture immoo maal gochuu qabna? Keessaa dhangalaasne jijjiiruun dirqama ta'a jechuudha. You should frequently check your temperature gauge while driving. Kanaaf egaa temperature keenya dabalaa jira yoo ta'e fakkeenyaaf asirraa ilaalaa jirtu yoo ta'e H ol siqee jira jechuudha. H fi hot and cold dha. Hot fi C gara gadii kana jira. Cold yoo ta'e qorraadha jechuudha. H kun immoo heat bataam heating keenya ol ka'uusaa argisiisa. Kanaaf xiyyi kun ol darbitee gara kanatti ol deemaa dhufte yoo ta'e rakkoo godhachuu cooling systemii keenyaa fi motorri ho'uusaa argisiisa jechuudha. Egaan you should be frequently check your temperature gauge while driving. Yeroo oofnu gaa amma ammatti temperature lakkooftuu temperature kana ilaaluu qabna jechuudha. If your car begins to overheat, especially in hot weather, you should turn on the heater and the fan on high. If the engine temperature does not soon lower, you should pull over and let your car cool down jedha. Egaan akkuma ilaalaa jirtaniin yoo temperature kun ol ka'e gara hiitii kanatti ol guddateera yoo ta'e maal gootu faanii keenya ni banna akkasuma hiitarii keenyas ni banna. Isaan sun maal godhu ho'a kana absorb godhanii gara alaatti dhabamsiisuu malu jechuudha. Yoo isaan gadi deebi'aa hin deemne ta'e maal goona? Konkolaataa keenya bukkeetti qabuudhaan qorrisiisnee yeroo inni qorrasaa gadi buuse raadiyeetara keenya banuudhaan bishaan itti jijjiiruun yookiin itti dabaluun dirqama ta'a jechuudha. Bishaan hir'ateera yoo ta'e akkuma inni tureen erga inni qorree
erga inni qorreeti malee konkolaataa keenya akkuma motorri ho'een bukkeetti qabdanii raadiyeetara bantu yoo ta'e balaa geessisuu danda'a. Raadiyeetari yeroo baay'ee ni hurkaa. Bifa hurkaa sanaan dhangala'aan ho'aan ija keessanitti ol faca'uu danda'a. Kanaaf qorrisiistanii erga inni qorree eegdanii tursiistaniitu raadiyeetara keessan banuudhaan bishaanii fi kuulaantii keessan itti dabaluu dandeessu yookaan hir'atu ta'ee jechuudha. Egaan karaa biraa immoo rakkoon kun yoo isin mudate cooling systemiin keessan bishaan akka ta'utti sarkuleet gochaa hin jiru ta'uu danda'a. Termostaateriin keessan cufamee tureera ta'uu danda'a. Isaan kanaaf cooling systemii keessan gara suphitootaa geessitanii ilaalchisuun gaariidha jechuudha. Windshield wiper fluid kan biraanii kana jechuun dhangala'aa mastaawutii fuulduraatiin bishaan nuuf qulqulleessu jechuudha. Kanaaf egaa bishaan kophaasaa yeroo nuti itti naqnee bishaan sanaan irraa dhiqnu mastaawutii yookiin immoo daawwitii fuuldura konkolaataa keenyaa fagootti akka arginuuf nu tajaajilu irraa dhiquuf kan nu gargaaru bishaan qulqulluun jira jechuudha. Kanaaf egaa taankarii sana keessaa bishaan dhabuu hin qabnu. Asirratti yoo argitan yoo ta'e mallattoon xaragduu asirra jirti. Ishee kana bantanii yoo laaltan isheen kun bishaan nuti daawwitii keenya fuuldura jiru qulqulleessuuf gargaaramnudha jechuudha. Kanaaf ishee banuudhaan haala kanaan bishaan qulqulluu itti naqnee yeroo nu barbaachisetti daawwitiin keenya yeroo xuraa'etti yeroo awwaaraa irraa dhiquun gaariidha jechuudha. If the fluid levels is looking low top off with washer fluids. Kanaaf yeroo inni xiqqaatullee itti guutuun gaariidha jechuudha. Itti guunnee itti fayyadamuu qabna jechuudha. Kanaaf akkuma asirraa argitanitti yeroo isin bantan haala kanaan itti biifuudhaan akka nuti irraa dhiqnu waayiparii keenyaan sochoosune bitaa mirgatti deddeebi'ee irraa dhiqaa jechuudha. Okay. Inni kan biraan power steering fluididha. Power steering yookiin immoo mariin keenya konkolaataa gara konkolaataatti gargariidha jechuudha. Qilleensaan kan hojjetan jiru, zayitiin kan hojjetan jiru, akkasuma immoo makaanikaalii yookiin immoo sibiiluma wal sochoosuun kan hojjetan jiru. Egaan kuni kan dhangala'aadhaan hojjetu yoo ta'e hydraulic system gargaarama jennaani. Kanaaf egaa power steering fluid helps to keep this system running smoothly. Mariin keenya akka ta'utti bitaa fi mirgatti akka inni socho'u kan nu godhu dhangala'aa marii kanadha jechuudha. So if there is no enough power steering fluid in your car, the system will start to make noise and you will have to difficult to steering. Kanaaf bishaan fixeera yoo ta'e yeroo isin marii naannessitanitti maal ta'a jechuudha. Sagalee dhageessisa jechuudha. Noise sagalee iyyaa dhageessisa. Yeroo sanatti bishaan dhabuusaati daftanii dhaabdanii marii keessan taankarii marii akkuma asitti argaa jirtan kana taankarii kana banuudhaan bishaan achi keessa jiru filuudii achi keessa jiru filuudii osoo filuudii yeroo jennu gaa bishaanis zayitiis filuudii jenneeti kan nuti waamnu. Haa ta'u malee asitti zayitiin marii kophaa jira jechuudha. Zayitii marii sana livilii qaba, maksimamii fi minimamii qaba. Maksimamii amma jedhu sanarratti itti guutuudhaan gargaaramuu qabna jechuudha. It is important to check with fluid level regularly and change it when needed. Kanaaf yerootti deddeebinee ilaaluu qabna. Yeroo inni hir'ate immoo maal ta'uu goona guutuu qabna jechuudha. Taankariin kun guutuu ta'uu qaba. Haala kanaan steering fluid illee gargaaramna jechuudha. The other one is transmission fluid jechuudha. Transmission fluid yookiin immoo gearboxing keenya keessa fluidiin jira yookiin immoo dhangala'aan ilkaan gearboxii keenyatti inni naqama jechuudha. Inni immoo ho'i akka hin uumamne gearboxing keenya ilkaan walirra rigu sun akka salphaatti akka inni walirra socho'u kan nuuf godhu transmission fluididha jechuudha. Transmission fluidiin tokko ka gearboxii irratti kan fayyadamnu jira. Kan biraan immoo duuba irratti kan nuti fayyadamnu jira jechuudha.
Kanaaf tiraanismiishin filuudiin illee filuudiiwwan nuti konkolaataa keenya keessatti gargaaramnu ni jira jechuudha. Kanaaf isaan kana yeroo yerootti to'achuudhaan zayitiiwwan kana ilaaluu qabna jechuudha. Filuud liiks yeroo jennu filuudiin yeroo baay'ee kan kuulaantii isaa ta'uu, kan istiriingii isaa ta'uu, kan tiraanismiishinii isaa ta'uu, kan immoo motoraa zayitii isaa ta'uu, isaan kun siistamni sun cabuudhaan yookiin immoo paayipoonni cituudhaan dhimmisuu danda'u jechuudha. Dhimmisuu danda'u. Isaan kana maal jenna? Filuud liik jennaan jechuudha. Fakkeenyaaf shufeeronni yookiin konkolaachistoonni ganama ka'anii konkolaataa isaanii jala gadi ilaaluudhaan zayitiin akka hin dhimmisne akkasuma nadaajiin bishaan akka hin dhimmisne ilaaluu irra jiraata jechuudha. Yeroo sanatti filuudonni kun kalarii garaagaraa qabu. Asirraa akka argaa jirtan kana paawur istiriingiin kalariinsaa akkuma asirraa argaa jirtan bifa piinkii kana qaba. Bifa piinkii kanatti dhiyaatudha kan inni qabu jechuudha. Watariin immoo kalarii akkas fakkaatu kana ni qaba. Kan oilii saala kanaan gurraachatti dhiyaachuu mala. Kan kuulaantii illee bifa keellootti dhiyaatu kana qaba. Akkanuma immoo kan paawur tiraanismiishinii gara diimachuu ta'a jechuudha. Isaan kana yoo jala ilaaltan kamtu dhimmise jettanii adda baafachuu illee dandeessu jechuudha. Quba keessaniin tuquudhaan zayitiiwwan kana quba keessaniin tuqxanii kalarii isaatiinis akkasuma harka keessan quba keessan riguudhaan baruu dandeessu jechuudha. Egaa waa'ee kanaa wanti ani haasa'eef maaliif isinitti fakkaata? Wantoonni kun yeroodhaa yerootti cheek gochuu barbaadu, ilaaluu barbaadu. Diraayiviin yookiin immoo konkolaachistoonni yeroo yerootti wantoota kana ilaaluu qabdu jechuudha. Cheek gochuu qabdu jechuudha. Deemuu keessaniin dura konkolaataa keessan oofuudhaan dura ilaaluu qabdu jechuudha. Yeroo mana suphaa geessitanis yookiin immoo preventive maintenance irratti suphaa cabinsa duraa irratti wantoonni ilaalaman warra kanadha jechuudha. Isaan kun ilaalamanii dhangala'oonni kun konkolaataa keessaniif jijjiiramu jechuudha. Hordoftoota Maltii Skill Miidiyaa leenjiin keenya guyyaa har'aa kana fakkaata. Egaa akka isin waan guddaa irraa barattan abdii guddaan qaba. Egaan leenjii kana fudhachuudhaan namoonni hundinuu irratti hirmaachuudhaan balaa konkolaataa yeroo ammaa keenya keessatti biyyoota keenya mudataa jiran dhaloota kana miidhaa jiran waliin haa xiqqeessinu yookiin immoo waliin haa dhabamsiifnu jechuun barbaada. Egaan viidiyoo kana subscribe share gochuudhaan yeroo gaariin isiniin jedha. Galatooma.